Ashama hordoftoota ganniyyuutu nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo babbannee jirra adda faffagaannee jirra jechuudha. Waan sega viidiyoo hojjechuudha isa guyyaa shan waan akkasii jechuudha bakka torbii guutuu wal jechuudha. Egaan viidiyoo dhiisee maal akka ta'e hin beeku natti ameessu waan jechuudha. Baay'ee jibbisiiseera dhugaa waaqa jechuudha. Yuutuubii hojjechuu bakka hin beeku maaramee gangaa'een eegan dhiise sammuun koo nagaan argateera maal akka ta'e hin beeku. Na jibbisiiseen jira har ammoo yoon istiidiyoo deemee sa'aatii koolaa maqaa Yesuus Kiristoos dandaalle bakka jechuun bichaan beeku maaramee jechuudha. Baay'ee na yaalaa kaasee jechuudha dhugaa waaqa. Annaa kanaan immoo intarneetii birrii kana kafalee akkasitti guutee immoo akkana ta'u immoo baay'ee nama aarsa jechuudha. Jechuun maaliif hin beeku dhugaa inkaanii sammuun kana hojjechuu dhiisee miti osoo sammuun hojjetiin dura tokkooyyuu otuman hojjedhu iyyuu na yaalaa kanarraa kaasa jechuudha. Ana immoo sin bichaadhame ana bichaadha immoo sinis akkasuma jechuudha. Maaliif akkasitti narraa kaasa dhugaa dubbachuudha. Bichaan beeku ani maaramee walumaa galatti ani yuutuubiin kun naaf waanuma kammoo osoo maqaa kiyyaan banadheef ta'e ani maqaa kiyyaan osoo hin banadhe naa wayyinnaa laata waan jedhudha jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee na gubaa jira dhugaa waaqa jechuudha. Wanni daddarbee kun namaan taatu dhugaa waaqa dubbachuudha. Na waa'ee tokko haariin jira kiristoosiin jechuudha. Anna damo donaasaa jiru namni tirfechuudha shukkaara bitachuudha. Nachuudha. Qofaan akka wadaana qabee jira dhugaa waaqa jechuudha. Mataan baay'isuun bakka hin beeku jechuudha. Akka nama kina yeroo yeroo kana biyya alaatti dhuftu akkamii waan bartoosinitti ajaa'i haalli qilleensa isinii ta'uu didee waan tokko jira tarii wanti jijjiiramu akkasan na gochaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudha. Garuu kan galee sila kan hojjaa sadii kiyya fi saddeen jira. Na bakka akkasana gochaa jira jechuudha akka waan qilleensa ganaa itti baraa jechuudha. Ganaan itti baru waan akkasina gochaa jira jechuudha. Innaan lukkute leemmoo na haphate jira jechuudha. Kokolee sanitti agarsiisa. Kalee galan deemu abbaa warraa kootu naa shukkuman jechuudha. Vaalziinii ibidda warra goggodhee jechuudha. Akkasitti naa shukkuman ammayyi na dhukkuba mataa bakka galata waaqayyooti waan hundumaaf iyyuu sumaanuu. እና ደግሞ ቢፋን ሞ ሸጋን ጀራበት ዱጋ ዋቀ ደበችው ጊታኒ ፍል እኮ ጥርት ካየተጨራ ዱጋ ረብ ከመነ መዳምት ብስ ወኒፋናማ ኮንኮም በከ ከነፋ ደራችሁ ቤታኒ ቪዲዮ ፉላፋ ዋደሲን ወጀት ፉል ኮቹ በከ ከነፋ አማገ ለዛው ማብራትን ይብስን ይችላል ዱጋ ረብ ማብራትን ይብሳሜ እና እንተንም ምንም ጥርት ከኛዎቹ አገለተ ዋቀየው ስላሴ ገለታ አገተ ዱሮታቹ ሚዛን ነው ሶማኒ ምስረ ማዘናጅሮ ሚዛን ግልብጥ ነረት ይረዱ ጋዋቀቹ ነው ግዲሜ አኒ ወይት ደይሰሩ ጋዋቃቹ ነው ገና ሰደወለ ፍንጣርስ ይደለቹ ነው ጫፍረን ጎደቹ ነው መስታወት ጫፍረን ጎዳችን ቦነቹ ከናን ነረት ደይቤ ገለበጠምቹ ነው ለምን ቢቱላ ይትርከታን እንትን ይተቹ ነው ከናቲ ነረት ገለበጠሜ እና ሞችራም ማልጆቹ ባርባዴተን በማለን ጎደዋይ የትማም ይውብልኝ እና ሁሉ ጋር ቢሳቲ ነቢ ሳቲ ማዳናለም እስቲ ይችላል ይቹ ማይፍቅኝ ከሞኮ ባክ ሰንታተኒዮ ወከበከ በሸናቱ ጉዴንተኒዮ ካሞ ነመጂን ነው ነጅቲ ልኩ ዩቲዩብ እኮ ባክ ይውጭ ነው እና ወዲባዱ ጋር ደውልባችሁ ይላል እና መለማጅኖ ተይሞ ዋን ባይውጭታ ያዳ ወልጅርቴ namni sun fakee nama sanii waan barnoota qabargite waan namni sirraa baratu waan dhaloonni sirraa baratu nama wajjin mari'attee hojjette jechuudha. Ani immoo isa akkasii saniin qabachuudha kana jechuudha kan duubatti na hambisaa dura jechuudha dhugaa dubbachuudha. Ijoolleen biyya galtanii maal jechuudha gargari girtannotas bakka maal jedhama biqqi jedhame dhugaa. Wajjira jannachuu barbaadeen jechuudha galtanii dhokatee nachuu barbaadeen jechuudha. Maaliif nama baay'ee kalee dhugaa waaqa jechuudha. Immoo faadee sagee jirta dhugaa waaqa dubbachuudha. Innaa kana jechuu barbaadeen jechuudha. Ijoollee magaltanii illee kutta wajjin hojjenna walumaa walitti daddawwallee sineen jechuu barbaadee tanan jechuudha. Ani malummalatti maa dhugaa rabbi maalan godhamee waaqa madaanilam hojii gatees le'eessan deemu. Ani sanuu hin beeku boota kana jechuudha safara kana utaan alatti hin beeku ani jechuudha keessa isaan beeku iddoo bashannanaa iddoo babbareedaa echaan deemu hojii immoo maalan godha
hudii betekiristaanii deema taasisuun immoo hudii immoo gabaan hin jira maaliif warri charchii deemanii bakka hojiin isin jiru waan ta'eef namni hin bibbitata isin gadi wanta dhugiitii naamina kanneen bishaan kanneen hin bibbita namni jechuudha hin jira gabaan guyyaa hudii saafana yaada hudii mokkuu hin qabu inni bakka kana sababa kana jechuudha sa'aatii dhaabee dhugaa rabbichuudha yuutuubii maal akkan godhucha mee jechuudha warri sagalee kana dhaggeeffatame akkamatti natti maachuu barbaadeen jechuudha akkamiin ta'uun hojjetamee isti akkana godha jedhaati yaa obboleewwan kooti waan ta'e yaada keessannaa qoodansin hin jedha yaada keessan irra barbaada dhugaa dubbachuudha garuu jechuudha yeroo dura yuutuubii kana akkasitti ofiin eeyyinan ture dhugaa dubbachuudha bakka jabaadeen hojjedha jechuudha intini baay'een irraa qaba ture jechuudha waan mana illee guguutti isa qabuuf natti fakkaata minni illee bakka sa'aatiin naan guutu waan nama moonii ta'e fakkaata garuu miti jechuudha sa'aatiin guunne jechuudha bakka amma kana ammoo amma kuma afuriin gaadhee on jedhee galgala laalee ganama on itti deebi'u inni mana meeqatti gale yookaan 700 wayitti gale gaafa lammataa immoo deebi'ee 500 amma bakka sa'aatii kuma jechuun nan danda'a jechuudha kana kanaaf jechuudha kanarraa ka'ee jechuudha nan gidi akkasii jechuudha dhugaa rabbi baay'ee kana dabbaree jira ammatu ijuma ismaa yoo arguun barbaanne dhugaa waaqee Oni seni saat ini narra kasih ona bayi to kudu gawa kecil maalifanani beriko kana jajani data gute kasih tinta wajah jadi bakka du karapin ini arse maka samani kan ciri itu yute di secuna kasih sini jadi ada tu komucur ya suku mati kecandra yang pamu astis kisah tayi kalau marah masuki kisah tayi wanto jetulle batalay jim jetti odumani odo akkasumatti jaaladhu modu gaadu bachudha jiraate yookaan waan nan hojjedhisa waan narraa baratu barbaada malli akkasumatti ekeleen achi bu'ee ekeleen akkas taate ekeleen akkas ta'e waan akkas jedhan jaaladhu jechuudha kaayyoo kootillee miti garuu jechuudha bakka jiraamti oduu bakka achi deemi sammuu kiyyantinii jedhe gaafsa wantillee wanti hojjettullee wanti namaaf dabarsitullee maallee sammuu keetti si dhufa jechuudha garuu tokko teessee odeesse hojiidhaan sammuun kee hojiidhaan yoo qabame wanti hojjettu sun si alaabala jechuudha dhugaa rabbi anna akkasisin jedha yaa walummallee samootaan hojjechaa jira jechuudha እና ሉክን ይሞሉ ከፈለኩት ተናጋርሰ ጀራ ሉክን አይተር አባውራ ኮሞ ጫማ ከና ከና ሞሊን ቀውል ሹራ ጫማ ከና ከና ጀራ ሉክት ዋና ይተር ሹራ እና ግን አርገተኛ አዲስ ይደዱ ካቸራ አምብሪ ይበላማ ፊ ሻንታ ይሬ ይበላ ሻንታ ማናብት ይደፈቻ ጫማ ከና ከና ቀፉ ከና ጁቹ ካወነን ቀው ሙካወን ቀው ሲን እንጀቻን ገሩ ሞን ከና 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 ይን ቀው ጀቹ አመኩኒ Lokiti ko wana duku lokiti wana nabuku kefi kechatti nagala jechuudha nakkaawantani nan jedhu jechuudha onde musimmo lafa wal qaba kun jaamman kun jechuudha antani isaatiyyuu namatti argitani anna kana nabte feedura iyaanne yoo dhugaachuu enna kunna kalsiki korete jira jechuudha lokokommo nasfreyu soren faderamo Ono lubuto yo sore olimbuto jechuudha da kana norbuto maaliif na iteera wante enna akkasisin jedha yaa guddoma fayyo qillata waaqayyooti ishiro daakisi immoo ishiro dukan daakisi jedhe seni hidhisa ifalee fixaan jira ganaan lamatti daakisi jechuudha barbariin loomaan jedhu xiqqoo ganaadha garuu anna akkas fakkaatti soqiinte yaa amma tokko babbareecha fadheen jira galata waaqayyooti Kawan yang mau futuma, gala tawa kahun di bari ada jechuudha. Galan waaqayyo faatau. Akkasi sirriin jedha hordoftoota kun yaada keechan naa qoode jechuudha waadin jechuudha. Meena xaafa yaada keechan. Akkaan godhe akkanatti fayyadamee sa'aatii akkas godhaa jettanii wanti naa yaadan tokko hin dammoo yuutuubii kee akkana godheetii yookaan immoo addisii banadhu yoo hojii kan jettan ibsitime yaada keechan naa qoodayi. Komanti keessa sinin laala sinin eeggata komantii irratti jechuudha barbaadetan rabbi waan manatti uffaati fana singaa fedhe jechuudha naa deebisaa hin sinin jedha nagaadhaan turaa baay'ee sin jaalladha dhugaa dubbachuudha
Nan affayxu ግን ያው እንግዲህ ማለም ጎዳይቱ በቃ ዶጋረቢ ወሰ ጉያ ጉያ ለነት ቶሎ ቪዲዮ ሶኖ ጨዲነት ቶሎ ያው እንግዲህ ክትስ እንጀራ ነገር እንተራ